Ashamar kafuni daawwattoota EMN Plus kun qophii roga dubbiiti. Dubbiin roga qabdi. Yaada gaafii qeeqaaf komii keessan qaama dhimmi ilaallatu waliin mari'annee deebisnee isin biraa geenya. Qophii keenya irraa keessatti guddinni indaastirii biyya keenya keessumayyuu indaastirii maanifaaktcharingii maalirra jira? Carraa hojii uumuun, teekinooloojii fiduun, guddina biyyaa mirkaneessuu yookaan fuulduratti tarkaanfachiisuu maalirra jira? Hanqinoonni kanaan wal qabatan maali? Gara fuulduraatti maal ta'u mala kan jedhu irratti hayyoota dhimma kanarratti qoratan, barsiisan, hojjetan, gorsan waliin turtii taasisna isin biraan geenya. Turmaanni keessan EMN Plus waliin haa ta'u. Keessummoonni keenya har'aas istuudiyoo keenya EMN Plus itti affeerannee waliin marii taasisnu as cina kiyyatti kan argamanii kanaan dura saffeerree beekna obbo Abarraa Fayyisaa kanaan dura barsiisaa dinagdee biizinasii turanii akkasumas isarratti qorachaa turanii yeroo ammaa kana gorsaa investimentii fi daldalaa ta'anii hojjetaa jiru. Fuullee kiyya gamas kan jiranii Dr. Darajjee Yohaannis Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa qorataa akkasumas gorsaa dinagdeeti. Keessummoota keenya affeerra keenya kabajanii as istuudiyoo keenyatti waan argamtanii fi maqaa daawwattoota keenyatiin isin galateeffadhaa ulfaadhaa anaa dhufu. Galatooma. Mootummaan maltii-seektaraalii yookaan qonnama guddatutti ta'anii indaastirii eeguun baroota lakkoofsisaa guddina fidu waan ta'eef indaastirii tajaajilaas dijitaalaas turizimiis akkasumas immoo albuuda dabalatee wal cina wal faana qonna sammayyeessaa akkaataa wal simatutti kan jedhu imaammata duraan ture fooyyessee jira mootummaan. Indaastiriin keenya abbootii qabeenyaatiin kan sirriitti ga'ee guddaa irratti qabanii fi gabaa irratti hundaa'e kan jedhu amma nama fooyyee wantoonni dura akkuma jiranitti jechuudha. Sirrii madhamma imaammanni yeroo sana ture adilii jedhama. Adiliin kun dura agrii guddisnaa sequentially deemnaadha. Isaa booda indastiriin guddataadha. Garuu qabatamaa wanti ta'e maali? Qonnaan otoo hin guddatiin bypass godhee galtee gahaa qonnarra otoo hin argatiin manufacturing guddachuu hin dandeenye, indastiriin guddachuu hin dandeenye. Inumaayyuu indastirii guddachuu dhiiseeti service sectoritti ce'e, which is tertiary sector. Primary jennee keenye, secondary jira, tertiary service sectoriidha. Amma steppii kana jump godheeti sectoriin keenya wrongly sababa qaba. Gara service sectoritti ce'e. Adeemsi jiru garuu dura qonna guddisnaa sirriitti xiyyeeffannaa kenninaa poolisii gaarii keenya qonni erga guddatee booda gahee galtee gaarii waan kennuuf manufacturing kanaaf industirii kanaaf as ceenaadha. Garuu realitii irra ture qabatamaa waan ture qonni dagatame. Investariin garamitti filatee service sectorii kana filate. Tajaajila sectorii tajaajila maaliif inni sun xaarii baay'ee qaba. Baankiinis liqeessu. Inni guddaan garuu kan dagatamuu hin qabne waggaa muraasa dura jijjiiramaa kana dukan dura service sectorii keessa seenuudhaaf baay'ee mijataa kan ture corruption ture. Lafa akka salphaatti wayii kenniteeti ni fudhatta urban area magaalaa irraa jechuudha. Lafni sun mataan isaa qabeenya. Namni hoteela qofa miti kan barbaadu lafa illee ni barbaada. Lafni suni waa kenniteeti fudhatta. Siistamiin ijaaramee akkasiin ture jechuudha. So namoonni gara service sectorii filachuutti deeman. Maaliif akka salphaatti sooramuu danda'u, akka salphaatti qarshii argachuu danda'u, qarshii karaa lama tokkoffaa tajaajila argachuu dandeessa, kastamariin ni jira. Lammaffaa baankiin akka garaasii liqeessa yeroo sanatti. Safe waan ta'eef. So haalli mijataa qabatama ture waan barreeffamaan ture toon taane qabatamaa waan ni ture qonni toon guddatiin gara service sectoritti ceene jechuudha. Wrong kan ta'e. Imaammata sana qeeqanii indaastirii numayyuu xiyyeeffannoo dhabe maaliifin qonna too eeganu qonna too ammayyuu eessana jedhamee qonna gabaarratti xiyyeeffate qonna indaastiriif galtee ta'e hoomishna sanaan indaastiriinis wal qabatee guddata jedhamee too yaadamu indaastiriin sirrumatti xiyyeeffatayyuu hin arganne kan jedhu kaasaa jiru. Mootummaan xiyyeeffannoon kenninee fi yaada jedhu akkam ture lafti gurguddaan keessattuu Beenishaangul Gambeelladhaa qonnaan tiraaktaraan oomishame isa integrate kan godhu dhaabbatee ture. Lafti baay'ee fudhatamee ture. I think development bankin birrii guddaa kan itti kasaare kana. Abbaan qabeenyaa maal godhanii manufacturing kana guddisaniiti lafa gurguddaa qonna wajjin integrate godha jedhaniiti lafa gurguddaa gara miiliyoona 600 tokko abbaan qabeenyaa tokko hangalii qeeffachuu gahe. Maal ta'e dhumarratti jarri achi dhaqanii lafa gurguddaa fudhataniiti osoo waan tokko hin ammayyeessin Finfinnee keessatti dhufanii gamoo bitan lafa sanaan.
Baankiin maal qabata? Lafa project financingidha waan ta'eef wantichi projektii sanaaf faayinaansii kan I think amma miliyoona 45 olii project finance jedhama. Parsantii 25 ofii keetti qabsiista. The remaining parsantii 75 mootuu baankitu sii liqeessa. Jarri birrii fudhatanii gara dhufan gara Finfinnee dhufanii gamoo bituu ta'an maaliif? Maaliif reetarnii inni qabutu caala jedhanii dhufame sun. Na isarraan kan ka'e limaat baankin almost gara biiliyoona baay'eetti kisaaraa hanga birii deebisu lamti kan mootummaatti lafa qabatti wanti gootu hin jiru. Kanaaf rakkina guddaa dhufe. Manufacturing yeroo sana dhufes immoo rakkina qabaa ture. Maaliif kara dallaalaa dhufamee dhufe. Dallaalaan akkamitti dhufee ootte fakkeenyaaf Mojootti warshaa baname tokko yaadatta warshaa simintoo. Warshaa simintoo sun sab standardii dhaba. An dhufe biyya. Dallaalaa tokko fide biyya fidaneet lafa fudhatanii irratti oomishuudha jecha gaafa warshaa sun dhaabbatu warshaa sun maanoon oomishu sab standardiidha. Qulqullina hin qabu warshaan jujjaa hoggaa tokko hoggaa lamaan booda dhaabbate maaliif simintoon isaanii ijaarame sun hin diigame. Akkuma dooktar jedhanii dubbichi lafa barbaadu. Dubbichi lafa barbaadu ta'e. Kanaaf gaa inni sun immoo maal inni monitoring and controlling system inni biyya kanaa dadhabaa ture. Qonnaa lafa babal'aa gara manufacturingitti ceesisuudhaaf abbootiin qabeenyaa fudhatanii gamoo ijaarratanii jettan. Sana qofa miti. Mootummaan piroojektota gurguddaa warshaa sukkaaraa kanneen biroo biliqaa guddaa liqeeffatellee hin sochoone. Indastiriin hoggaa hojjetamu xiyyeeffannaa mootummaa barbaada. Over ambition jettee jalqabuu hin dandeessa. Over ambition rakkina hin qabu. Humna kee wajjin deema. Fakkeenyaaf baruma tokko sukkaara faabrikaa 10 dhaabna jedhan barsan. Baruma tokko fertilizerii yookiin immoo xaa'oo 10 dhaabna jedhan 10 xulaa'uunchii ta'e barsan. Osoo tokkollee successful hin ta'in jecha. Dhumarratti maal ta'e qaama tokko jira caasa tokko jira taa'ee egaa maqaa isaanii dha'uun barbaadnu nam tokko jira ture birii sun highly corrupted ta'eeti warshaanis hin ijaarramne akkasitti biyyi kun qabeenya guddaa biiliyoona kan lakkaa'amutti kasare. Kanadha wanti kun. Idaansaa naanna'ee xiyyeeffannaa dhabuudha. Focused ta'uun baay'ee barbaachisaadha. Yookaan karooraa fi qorannoo fi cimaa fi karoora cimaan bu'a qabeessummaan isaa ilaalameen fakkeenyaaf amma sun tokkoon finne yaadame. Yaada akkasii ture. Fakkeenyaaf amma maal inni waan tokko gaafatu deep baay'inaan gadi fageenyaan qorachuu qabda. Humna kee qorachuu qabda. Fakkeenyaaf amma mee warshaan waan baay'atee fi miti sittan hima. South Korea osoo ilaalle amma akkuma kana gargaarsa yoo kenneefii jirraa miti sadarkaa tokkorratti ture misooman. Sibiila oomishan baay'isoo isaan Biraazil irraa galchu. They are the third producer of steel in the world. Sadaffaadha sana sibiila oomishuu irratti. Hin qo'atan dura waan oomishuu jalqabasan waan danda'an sana qo'achuutti taa'anii. Fedha over ambition ta'uun gaaruma ta'ee waan dandeessu qofa hojjechuu qabda. Fakkeenyaaf gamma warshaan amma Samsung kuni akka addunyaatti tokko miti. Baay'ee namoo tokkumatu jira. Samsung Awurooppaa, Samsung Aasiyaa, Samsung biyya inni hin jirre hin jiru. Xiyyeeffannaa godhameetu hojjetame irratti. Deeggarsa faayinaansiitiin hojjetame. Muummichi ministeeraa inni amma godhan kun amma baay'ee yaaladheen jira keessattuu yoo amma dhiyoo kana I think Vietnamidha moo soolaara kan oomishu tokko amma industrial parkii hawaasaa kan jiru kuni. Amma paaneelii oomishaa paaneelii soolaarii oomishaa natti fakkaate I think dhaabbatni kun. Kophaa isaa qofa inni oomishee waggaadhaan biiliyoona doolara tokko biyya alaatii galcha foreign currency. Agartee amma kun jechuun maal jechuudha? Warshaan biyyattii kana keessa jiru walumaa galatti kan oomishee dhaabbata tokko siin jedhan. Walumaa galatti oomishee biyya alaatti osoo erge I'm sure kuma miliyoona 300 miliyoona 400 caala waan galii qabanatti fakkaatu export irratti biyya alaatti ergee alaatti irratti jecha ala ergee irratti. Akkasitti focused taatee waan oomisha qabu waan quality qabu galii fiduu kan danda'u yoo ta'e alatti inni amma akka amma fragmented ta'e kun sirrii miti. Dhimmatti manufacturing industry hin guddanne hedduutu jira seenaa gaafa duubatti deebinee ilaalu. Fagoo miti wagguma 10-15 as duubatti deebinee ilaalu waa hedduu kaasuu dandeenya. Guddinni biyyaa salphaa miti. Leadershipii barbaada. Kutannoo murannoo siyaasaa barbaada. Yeroo sana garuu kan ture it was systemic corruption.
baay'ee bakka feasibility study'n hin hojjetama qorannoodha. Wanni kun hin baasamu hin baasu jedhameeti dura. Malee battalumatti qarshii biiliyoonaan baasanii bittinneessanii kun jechuun kisaaraa cimaadha. So it's not well planned yeroo sanatti. Pilaandiin turre. So jalqabumaa eegalee gaafa hojiitti seenan kaayyoon isaa guddisuu miti biyya. Keessaa waa fudhachuudha. Idaa biyyatti dabaluudha. Idaa biyyatti dabaluudha. Hojii uumuu miti dubbichi. Waanuma kiraateriyaa baankiin misooma Itoophiyaa kun baasii sana guutuudhaa malee kan lafa fudhatan achirratti dhuguma oomishuuf miti. Qarshii fudhataniiti as deebi'anii import export hojjetu. As deebi'anii hoteela hojjetu. Malee real manufacturing waa biyya fayyadu hin hojjetan turre. Kanaaf kan akka biyyaatti industiriin keenya baay'ee kufee hafe. Manufacturingiin kufee hafe. So eenyutu kaffalaa jira? Kan dhaloota kana kaffalaa jira. Uummata kana kaffalaa jira. Idaadha kun jechuudha. Ergasii qorannoon itti deebinee gara amma manufacturingiin guddataa qaba, industiriin kun guddachuu qaba jedhamee garamitti seenamee qorannoon addunyaan akkasitti guddate dhugaadha. Gara industirii paarkiitti deebine jechuudha. Industirii paarkiin bakka adda addaatti ijaaramuu qabee ammallee guddatee bakka adda addaatti jira. Dhuguma kuni biyya ni guddisa. Maaliif barbaachise kuni? Wanna industiriin guddachuuf barbaachisu galteewwan adda addaa bakka tokkotti argamsiisuuf industirii paarkiin kun murteessaadha. Bishaan, ibsaa, intarneeta, humna namaallee waa hedduu iddoo tokkotti waan qabatuuf oomishuuf haala mijataa uumachuudha. Iddoo tokkotti galteewwan hundaa iddoo tokkotti waan hammatee jiruuf. Kanaaf industirii paarkiin murteessaadha jedhamee achitti deebinee jirra. Dhugaadha fooyyeen qaba bareedaadha oomishni jiru ammallee hanqinni jira garuu. Dura ministeera muummees yoo kaasan baay'een isaanii hojii keessan galle muraasa qofa. Amma galchaa jirra garuu waan dabalamuu qabutu jira. Akkasumas paayilet industirii paarkii kan walitti hidhamu biraa dabalataan fiduu qabna. Infraastiraakcharii wajjiniinis walitti hidhamiinsi isaa sirriitti ilaalamuu qaba jedhanii tibbana kaasaa turan. Sirriidha. Fuulii operaashinaal hin turre industirii paarkiin ijaarame qarshii hedduun ba'e liqaa hedduudha. Garuu hojjetaan turre baay'een isaa immoo oomishni ekspoortii goonaadha galteen galmi keenya. Oomishni ekspoortii goonee foreign currency finnaa biyya fayyinnaadha. Garuu ta'an turre sababa hedduutiin. Tokkoffaan wanni qaama sana monitor godhu qaamni itti gaafatamee wanna sana dhaqee murannoodhaan guyyaa guyyaan dhaqee rakkina jiru hubatee monitor godhu hin turre laafaadha baay'ee laafaadha. Akkuma dura sii hime wannuma qarshii sana fudhatanii lafa fudhatanii deebi'anii birrii sana misiyuusu godhanii wajjin wal fakkaata waan ta'eef. Kaan dalaalaan dhufa biyyuma alaarraayyuu. Seenee waan biraa hojjeta jechuudha. Kabiraan galteen barbaachisu hundi akka gahaatti galaan turre. Kompleenii hedduutu ture. Fakkeenyaaf humni ibsaa yeroo baay'ee adda addaan citaa jedhama. Faabrikaan oomishaa jiru humni ibsaa addaan yoo cite balaa guddaa qaba. Oomishtummaa kana baay'ee foreign direct investmentiin kun baay'ee dhufuu hin danda'u jechuudha. So challenge cimaatu ture. Suni kutannoo gaafata. Leadershippiin jiru sanarratti xiyyeeffatee hojjechuu baannaan rakkina ta'a jechuudha. Bishaanis akkasuma, intarneetiin akkasuma. Waan barbaachisu hundumtuu dhiyeessii liqaa ta'uu danda'a. Kun hundi wal qabatee yoo deeme malee waanuma mana sheedii ijaarreef qofa indastiriin guddachuu hin danda'u. Kana qofa miti. Humni namaa achi keessatti yeroo baay'ee maal jenneefinnaa humna namaa rakkasaatu jira jenneefinna. Dooktar asumarratti tibbana ministeera muummee kan ibsani kanaan dura humni namaa rakkasa qabnaa lafa bal'aa qabnaa jedhu. Garuu humni namaa suni humna ga'umsa beekumsa sanaaf barbaadamu ta'uu qaba. Kanarratti xiyyeeffannoo gochuu qabnaa jedhanii kaasan. Humna namaa rakkasaa qabnaa gahaa qabnaa jechuutiin fidaa turre. So loojikiin jiru maali? Kafaltii isaan humna namaaf kafalan baay'ee rakkasa waan ta'eef jarri kun profitable ta'uu kan jedhudha. Duubarra gaafa ilaallu garuu humni namaa achirratti minimum skill gaafatu guutamuu hin dandeenye. Waan isaan barbaadan humna namaa akkanumatti qonnarraa finnee nama qabneeti oomisha keessa galchuu hin dandeenyu. Kan barbaachisu baay'ina humna namaa keenyaa miti. Iskiliitu achi keessa jiraachuu qaba. Amma addunyaan baay'ina humna namaatiin kompiit gochaa hin jiru. Iskilii yookiin dandeettii isaan qabaniin kompiit gochaa jiru. Amma roobootiitu nama bakka bu'aa jira malee humna namaa waan baay'ee qabnuuf miti. Akkasiin amma atiraaktii gochuu hin dandeenyu. Hawwatuu hin dandeenyu investimentii jechuudha. So maaliin
dogoggoraa turree humna namaa rakkasaatu jira. Koottaa oomishaa akka salphaatti humna namaa argattu cost of production keessan xiqqaa ta'aa kan jirudha. Dan profitiin guddataadha. Dhufan gaafa laalan humna namaa hin jiru. Maal jedhama seete artikelii kana dubbisaan ture. Labor shortage in labor surplus country అని jedhamu jira. It's a paradox. Laali humna namaa hedduu qabna garuu humna namaa rakkina jira. Maal jechuudha? Skilled manpower hin qabu. Industiriin nama baay'ee beekumsa olaanaa qabu, muuxannoo olaanaa qabuun barbaada, giddu galeessaan barbaada. Hojiin humnaas achi keessa immoo jira guutummaa guututti teeknooloojiidhaan miti kan hoogganamu waan ta'eef. Gama tokkoon namni carraa hojiis argachuun waan tokko argatee achi keessatti muuxannoo fakkeenyaaf investoroonni biyya alaa yoo dhufanii lammiin biyya kana beekumsa sirraa fudhata. Beekumsi namaa xiqqaadha jedhamee akkamitti immoo kaffaltiin ol ka'aadha. Isa fooyya'uu qabaa jettu. Gaaffii gaariidha. Isatti si dhufuun ture iyyuu. Amma gaaffii nuti complain goonu akka hojjetaas bakka buune akka biyya keenyaatti hojjetaan keenya miidhamuu qabudha miti. Gaafa laalleeti challenge goonu anamma iskilii kana wanna oomishtummaa productivity jira miti labor productivity baay'ee gadi bu'aadha. Beekumsa hin qabanii hin baranne barumsi theoretical miti wanna maashina irratti hojjetamu kun beekumsa gaafata iskilii sana gaafata. Namoota iskilii kana qabatanii jiraniif kaffaltii kaffaluu nun baasu nuyi kaffaluuf rakkina hin qabnu. Garuu dandeettii qabu fi itiksii istaandaardii qabu kana nama nu guutu yoo jiraate ni kaffala rakkina hin qabu dhaan achi hin ture. Warri qaamni investirii achi keessa jiran. Keessumayyuu jijjiiramaa asitti xiyyeeffannaan indastiriidhaaf kennamee jira. Paarkiiwwan indastirii hojii keessan galchuudhaafis jiru. Abbootiin qabeenyaalleen biyya kana dhufaa akka jiran garuu ministeerri muummees kan kaasan haalaan adda addaa mijataas jiraatanii ammas waa'een humnaa fa'aa humna ibsaa yookaan humna ibsannaa jennu humna karaa garaa garaatiin argama. Isarratti illee hojjechuu nu gaafata. Kan dhufaniitiyyuu humni biyya kana jiru baay'ee dabalachuu qabna. Itoophiyaan bishaaniin afaan Amaaraatiin yawuhaa maamma jedhamu suni naareetiivii biyya Ijiptiiti malee waan baay'ee irratti nu hojjanne yaada jedhu kaasu. Hojimaatas dabalatee hojimaan jiru amma hojjechiisa. Nuti amma maal inni globaalii addunyaa nama akkamii akka barbaadaa jiru. Foreign direct investment in kana dhufuu danda'u. Cheap manpower is jedhamu kun amma doogora mataasan. Cheap illee haa ta'u malee argatanii sumayyuu. Dhuguma jedhee amma Dr. Darajjee kan jedhu biyya humna namaa qabu keessatti hir'ina namaa hin jiru. Baay'ina namaa miti baay'isoo manpower jechuun baay'ina miti. Quality isaati. Quantity isaa osoo hin ta'in quality isaati. Dhuguma karikulamiin keenya fi tiibeetonni keenya teknooloojii haaraa nama biyya alaatii dhufe kana hojjechuudhaaf humna qabu kan jedhu of gaafachuu qabna jechuudha. Waan kaasuu malu amma tokko kaasnee jirra. Carraa nu qabnu maali? Hanqinoota jiranii fi furmaanni maali? Yaada gaariidha. Inni guddaan challenge jiru hanqina jiru adda baafachuudha. Isarratti hojjechuun murteessaadha. Humna namaa qabaachuun murteessaadha. Humna namaa maal dabalateeti leadership dabalate. Commitment leaderiin qabu. Political commitment baay'ee murteessaadha. Maaliif yeroo sirna darbe keessa kan kufneef waan qabeenyi kun hin turreef miti. Misuse goone. Self-centered taane egoistic wanna systemic corruption keessa seenneeti fedhii biyyaa dhalootaa dhisneeti dhimma dhuunfaa irratti xiyyeeffanne. Achi keessa leadershipin political commitmentiin jiran otoo jiraate yoona eessa geenyu siraati. Wanni kun hundi hin ta'u ture. Amma achirraa maal baranna? Carraa nuti akka biyyaatti qabnu ani yeroo hunda abdadhu amma kana maal seete? Leadershipin nuti qabnu amma kana nuti hin beeknu malee teeknooloojii baay'ee kan dhiyaate. Appreciate kan godhu ofii qofa miti. Nama achi keessa digital teeknooloojii haaraa kana nama hawwatullee kan ofitti qabu. Ofillee kana keessa beekumsa addaa. I think Afrikaa keessatti leadership qabaachuun carraa guddaadha. Sana keessa seenne malee hin ta'u. Teeknooloojii malee biyyi guddatu hin jiru. Teeknooloojii karaa lama fidachuu dandeenya. Tokko adoopti goona. Kanuma namni already innovate godhee jiru adoopti gochuun waan takka. Lammaffaa ofii uummachuudha. Carraa kana keessaa ba'uu hin dandeenyu. Kanaaf teeknooloojii fayyadamnee deemuun carraa isa dhumaati. Kana addunyaan akkasitti deemaa jira waan ta'eef qofaa boodattafna waan ta'eef sana keessa deemuudha. Akkuma dhiyeenya interview prime ministeriin kaasan sana
duuba deemuun nama hin baasu yeroo kanatti. The late commerce advantage kan jedhu suni hafaa dhufe dhugaadhaan maaliif dhaabatis hin eegu kan kaleessa tokkoffaa irra ture amma tokkoffaa hin ta'a jettee deemte inni immoo kan biraa argayeera. Deemaa jira hundumtuu taargeet nuti qabnu moving target jedhama. Yeroo tokko maal ta'ee ekspoortii biyya kanaa nuti goonu biliyeena 10 ta'uu qabaayedha. Ji'a sagal gidduutti garuu biliyeenni kun dhugoomee jira. Maa jechuudha? Jalaan deemaa jira. Moving targetii ta'uu qabna. Addunyaa wajjin deemuu qabna. Teekinooloojii fayyadamuun, itti dhiyaachuun, appreciate gochuun barbaachisaadha. Kun maal barbaada? Leadership. Quality leadership murteessaadha. Bakka hundattuu commitment. Kabiraan humna namaa gaaffii qabna. Industirii biyya kanaa keessatti karaa keessee humna namaati. Humna namaa jechuun maal jechuudha? Maal barsiisaa jira nuti? Jalqabaa dakaa qabee kan barsiisaa jiru maal fakkaata? Qualitiin barnoota keenyaa maal fakkaata? Maalirratti xiyyeeffatee jira kan jedhu. Inni baay'ee murteessaadha. Especially ijoollee barattee 12 geessee yookiin higher education join godhu yookiin joining godhan achirratti waan hojjetamu qabu hedduutu jira. Biyya kanaaf kan barbaachisu technique vocational training kan jedhaman kana baay'inaan industiriin kun kana barbaada. Malee dirqama PhD mastersii barachuu miti kan barbaadu. Namoonni qonnarraa har'a dhiisanii dhufanii faabrikaa irra seenanii maashinii operate gochuu hin danda'an. Rakkinni jiru kana amma well trained kan ta'e humna nama barbaadna. Eessaa dhufa kun? Well organized kan ta'e. Ministeera barnootaa haa ta'u, ministeera labor and skills kan ta'e haa ta'u, qaamota leenjii kennan wajjin wal gurmeessanii humna namaa biyyi kun barbaaddu maali? Waan guddaa miti immooti. Akka duraa yuunivarsiitii haaraa ijaaruu hin barbaadu. Sanuma fuunee humna namaa qabnu kana kun maatirikii kufeera hin fayyadu jechuurraa leenjii kennuufii qabna. Leenjii yeroo gabaabaa. Akka duraa waggaa 5 miti kan kenninu. Leenjii yeroo gabaa waggaa tokko gadi leenjii fudhatee namni faaktarii keessa hojjechuu qaba. Akkasiin iskiilii horatanii hojiitti seenuun murteessaadha. Kabiraan biyyi kun kompetitiif taatee kan ittiin dorgomuu dandeessu investimentiidhaa fi humna ibsaati. Humni nuti ittiin kompetitiif ta'an addunyaa irratti inni guddaan green energy qabna. Akka addunyaatti nuti baay'ee filatamaadha asirratti. Green energy. Humni nuti fayyadamaa jirru hiddaasee ilaaluu dandeessa. Inni advanteejii guddaa qaba. Carraa guddaa nu uumuu keessaa tokko. Maaliif investoroonni gaafa biyya kana dhufan filatan kiraateeriyaa isaan ilaalan inni guddaa humni amansiisaan jira moo hin jiru. Faaktarii kana sochoosuudhaaf humni amansiisaan jira moo hin jiruudha. Inni tokkoffaan asirratti gadi fageenyaan hojjetamaa jira. Inni kun carraa guddaa. Hopeful nu taasisa jechuudha. Humna qofa miti kan uumaa jiru. Humni uumamu is very green. Solar energy. Hydroelectric energy, wind power, kun hundi green energy. Dhiyeenya kan Prime Ministeriin kaasan maal? Oomishte yes akkamiin oomishte? Are using green energy or maal fayyadamaa jirta kan jedhu kun quality amma gaafatamaa jiru addunyaa irratti jechuudha. Kanaaf advantage nuti qabnu carraa nuti qabnu inni guddaan humna nuti green energy irratti invest gochaa jiru kun baay'ee abdii namaa kennaa jechuudha. Sistemni jiraachuu qaba. Sistemni jiru iftoomina kan ta'e kan qabu ta'uu qaba. Digitalization biyya kana qoricha jedheen aman. Asirratti hojjenne I think guddachuu dandeenya jedheen aman. Tulfaadha Dooktar waan itti dabaltan. Manufacturing dhumayyuu waggaa jalqabnu waan qabdurraa osoo jalqabame. Waan qabdu. Waan doolaras hin barbaachisnerra. Fakkeenyaaf warshaa waraqaa oomishuudhaaf almost 95% biyya alaatti galchita. Raw material achi galaawwan maashinarii achi galchita waa hunda achi galchita. Kanaaf durmaan jalqabnee manufacturing banuudhaaf maal qabna isaaf kan oolu baay'inaan maalii keenya fayyadamuu jalqabna kan jedhu inni sirriitti odoo qo'atamee categorize ta'ee taa'e. Inni lammataa bu'aan koriidar irratti mul'ate kuni manufacturing irratti mul'ate dheennaadha. Namni tokko akkamitti magaala tokko gaala masadi keessatti akka ji'a tokko keessatti akka jijjiiramu immoo agarreera. Abdiin jirus kana gara fuulduraa. Muummichi ministeeraa akkamitti xiyyeeffannoo magaalaa ishee akka waggaa 100 akkasitti rakkisaa turte amma fakkii akka addunyaa taatee ta'etu hin danda'ama. Kana gochuudhaan maal osoo dhaabbatee yaada. In manufacturing think tanking tokko dhaabbatame kan waa'ee kanaa qo'atee poolisii daayirekshinii kan kennu
manufacturing think tank tokko so dhaabbatee inni kun yeroo hunda akka jijjiirama addunyaa wajjin deemee manufacturing addunyaa maalirra jira kan keenya maalirra jira maal dhaabuu qabna maaloo fakkeenyaaf chemical industry Itoophiyaa keessa dadhabaadha. Chemical industry garuu manufacturing garuu addunyaa kanarratti baay'ee barbaachisaadha baay'isoo. Dadhabinni guddaan nuti qabnu amma chemical industry kanarratti baay'ee dadhabaadha. Amma pharmaceutical industry kana qoricha oomishuu irratti amma dhiyoo kana isarratti xiyyeeffannaa godhatamaa jiru kun isarratti amma xiyyeeffannaa chemical engineerota akkamii qabna nuti. Isa kanarratti manpower development irratti hojjechuu qabna tokko. Ni lammataa I think manufacturing ecosystem biyya keenyaa rakkisaadha. Walumaa galatti ease of doing business Itoophiyaa keessa dadhabaadha. Amma fooyya'aa dhufe malee. Maaliifi investori tokko waggaa biyya alaatti foreign direct amma manufacturing baay'inaan foreign direct investment waamuudhaan amma kan itti deemamaa jiru. Inni waggaa lafa kaa'u Itoophiyaa keessatti akkamitti salphaatti hojjetuu danda'amuu hin danda'amuudha. Burokiraasiin biyya keenyaa maal fakkaata? Hiikamuu qaba. Bakkuma deemtutti yoo kan waan shayii, waan tiippii, waan korraapshinii kana si gaafatte investor biyya alaa dhufu. Yeroo tokko tokko maal si gaafata biyya kana katti working capital kee kan gahu birri si gaafatama. Kun dhaabbachuu qaba. Jijjiiramni amma dhufe kuni waggaa dhufu shanan kana keessatti biyyattiin kun miraakilii eegna maaliif miraakilii agarree jirra waan ta'eef. Keessattuyyuu ease of doing business Itoophiyaan biyya investmentidhaaf manufacturingidhaaf filatamtu gochuudhaaf siistemiin caasan jiru sirraa'uu qaba. Maal digital twin sartiin kana inni kennee yaadnu nuti. Digital twin sartiin keessattuyyuu online wanumtu ndu apply kan godhtu ta'e namaan kan waliin qabaanne yoo ta'e wanumtu ndu hojiin hojjetamu. I think abdii guddaa jira yaada. By the way warshaan tokko biyya kana dhunnaan ikkoo warshaan sun assembly gochuudhaan atti ko wanti oomishu jiru kan micro and small scale industry to oomisha kun. Achirratti fookasii gochuu qabna. Inni dooktar jedhe sun immoo micro and small industry kan teeknikaalii ammam danda'u ga'umsa akkamii qabu kan jedhu wal qabatalaan. Waan tokko kan dhaabduu miti wal qabati oomisha waan ta'eef inni kun sirriitti yaadame dakanuma hiikamuu qaba. Dakanuma ati grassroots level. Inni biraa joint venture baay'ee barbaachisaadha. Ethiopian Holding Group kan godhe Dangote wajjin baay'ee barbaachisaadha. Warshaan xaa'oo tokko sun ikkoo Dangote wajjin oomishama bar Itoophiyaa wajjin. Warshaan sun guddaadha. Itoophiyaa qofaa miti bar. Toonii miiliyoona 3 oomisha. Walumaa galatti Itoophiyaa miiliyoona 3 galchitii bar kuntaala moo akkas galchitii bar. Kuni darbee Afrikaa irratti export goota. Food security wajjin wal qabata. Agro processing wajjin wal qabata kuni. Wanta akkasii kuni joint venturein kaampanoota selective ta'an. By the way selective kan ta'an focus ta'ee galuu waan qabu maaliif beekta? Rakkina biyyattii kana percentage 40-50 hiika inni. Takkitti ta'e. Kaampanii tokko kiteetti rakkina biyya kanaa hiika. Fakkeenyaaf xaa'oon tooniin 30 jechuun kuntaala meeqa? Miiliyoona 30. Kanatti 10 times Itoophiyaan biyya kan galchitu jechaadha. Itoophiyaa bira darbee biyya exportii goota. Nyaataan of dandeessaa qonna inni oomishtaa qamadii export wal qabatee deema. Xaa'oo exportii goota. Xaa'ootti fayyadamtee qamadii oomishta. Qamadii exportii goota. Qamadii immoo daakuutti jijjiirta. Daakuu sana immoo exportii goota. Daakuun daabbootti jijjiirama vaaluu adii gochaa deema. Impact isaa qonna xaa'oo akkasitti hanga dhumutti carraa hojii baay'ee. Impact isaa guddaa waan ta'e. Branded kan ta'e biyya keessas immoo deeggaruu qabdu. Brand kan ta'e brand gochuu. Akkamitti kaampaniin brand ta'e kan fakkeenyaaf amma biyya keessatti sibiila oomishuudhaan amma rakkinni guddaan jiru. By the way manufacturing salphaan seen guddina magaalaatiif isaa guddaadha bara. Yoo simintoon hin jiraanne gamoo ijaaruu hin dandeessu. Gamoon urbanization wajjin wal qabata. Guddina magaalaa wajjin wal qabata. Sibiila yeroo hunda Turkiirraa kan galchitu yoo ta'e rakkisaadha. Kanaaf kaampanii wal qabatee sibiila oomishu. Keessattuu primarily biyya keessa maaliif inni sun guddina magaalaa wal qabate inni biraa warshaan maal wajjin deema yoo jenne infrastructure wajjin deema. Infrastructure maali karaa ibsaa bishaan kun hunduu jiraachuu qaba isoo. Logistikiin immoo kan biraati. Challenging guddaa biyyattii kana immoo manufacturing keessa qabdu logistikiidha.
kuni fooyya'uu qaba. Kanaaf malti stakeholderiidha manufacturing guddina fiduudhaaf. Financial institutioniin amma keessattuyyuu anamma teelee irratti argame kuni manufacturing keessatti argamuu qaba. Teelee maaltu kakaase? Teeleen beezawee akka Afrikaatti dorgomaa ta'ee bayama. Open ta'ee bakka biyya alaatiif ka'ee dorgomaatu galee biyya keessa. Kanaaf amma ifi teelee durukoo waan tokko silaa badee ji'a 5 ji'a 6 waan dhufanii siin yaman gaaf tokko bannaan amma daqiiqatti dhufanii waa sirreessu. Maaliif safarii koomiin dhufeera kaa? Maaliif teeleen biraatti illee amma dhufaa jira waan ta'e. Biyyattii kana ammoo fooree amma rakkinni guddaan jiru daanaka maallaqaati wal qabateeti. Financial sectoriin keenya baay'ee manufacturing gurguddaa finance gochuu irratti appetite isaanii hin jiru. Kana qo'annaadhaanis bira ga'uu danda'ama. Waan amma argamaa jirus ijaanis argaa jirra waan ta'eef. Akkamitti kana gochuudhaaf maal gochuudha? Selectively financial institutionii beekamoota humna qaban biyya alaatti galchuu baay'ee barbaachisaadha. Like baankii gurguddaan biyya alaa humna qaban keessattuu manufacturing kana support gochuu kan finance gochuu kan danda'an galuu qaba biyya alaatti. Inni kun osoo hin buliin maaliif gaafa sana kan keenya illee maal ta'a dorgommii keessa galaa manufacturing irrattis xiyyeeffannaa mootummaan kan irratti hunda manufacturing gochuu danda'a. Waan investi gochuu qabnu hunda baankii waan nu kenneef investi gochuu hin qabnu kan jedhu qabxii input output model kan jedhamu jira ogummaa dinagdee keessatti. Sektarii nuti irratti investi goonu kuni sektarii kamiif galtee ta'a? Moo asuma irratti oomishneeti fakkeenyaaf war sukkaara gaafa oomishnu kamiif galtee ta'a? Akkuma amma obbo Barraan kaase xaa'oo oomishuun challenge meeqa hiika rakkina meeqa hiika? Spill over effectiin isaa hagam deema? Moo asumatti hafti oomishneeti? Waan filatame irratti investi gochuu qabnu waa oomisha hedduuf galti ta'ee rakkina biyya kanaa hiikuu danda'u ta'uu irra jiraata. Malee waanuma oomishne direct wada consumption seenee achumatti hafu ta'uu hin qabu. Jump godhee jumping monkey kan jedhamu jira moodeliin Harvard irratti leenjii fudhadheen ture yoo tokko. Asii waan moonkiin kun asii kaateeti it means farmii wayii meeqa jaampii gooti. Muka meeqatu itti dhiyoo jiraata. Mukni itti dhiyoo jiraata yoo ta'e jump gooteeti farmii kana jump hin fayyadu. Akkasiin ikoonomii guddataa deema. Yoo irraa fagootu jiraate jump gochuu dandeessu asumatti hafti. Kanaaf kun kanaaf galtee ta'e wal gargaaranii deeman irratti investi gochuun baay'ee fayyada jedhee yaada. Inni murteessaadha. Kan biraan isee amma industirii guddisuu qofa miti. Waan industiriin guddateef biyyi guddachuu hin danda'u ta'a. Amma nuti manufacturingin keenya meeqatu biyya kanaa fayyadama galtee hagam importi goona irratti xiyyeeffannee kan hojjechuu qabnu import substitution baay'ee murteessaadha kun. Keessummoota keenya marii bal'aa waliin taasifnee fi maqaa daawwattoota keenyatiin irra deebi'een isin galatoomfadhaa ulfaadhaa. Egaan daawwattoota keenya qophiin har'aaf qopheeffanne kanumaan xumurama torban mata duree biraa keessummoota biroo waliin walitti deebina waan waliin turtaniif ulfaadhaa horaa bulaa deebana.